ta'e wanti hundumtuu Kiristoosiin ta'e kan jedhu kanarratti waliin ilaalla. Egaa sagaleen Waaqayyoo sagaleen namaa garaagarummaan isaa sagaleen Waaqayyoo wanta dubbate yookiis wanta jedhe suni akka inni raawwatamu Macaafni Qulqulluun gaarii godhee nutti taasisa. Waaqayyoo dubbate jechuun raawwate jechuudha. Namni immoo hin dubbate jechuun isaa raawwate jechuu isaa miti. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo dubbiin namootaa yookiis waaqolii kan biraa kan isaan ittiin gargar ta'an inni guddaan isaa maali? Waaqayyo gaafa dubbatee wanta dubbate sana hojiitti namni immoo waan dubbate sana fiixaan baachuu dhiisuu danda'a. Haalaan wantoota garaagaraan qabamee daanga'uu danda'a waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo wanta hundumaa kan inni ittiin hojjete kan inni ittiin raawwate dubbii isaatiin yookiin sagalee isaatiin. Kana jechuun sagalee isaatiin waan hundumaa hojjete gaafa samiin kun utuu nafiin lafti kun utuu nafiin wanti nuti arginu wanti nuti argine hundi isaa sagalee isaatiin hojjetan sagalee isaatiin toora qaban sagalee isaatiin mul'ata. Wanti hin argamin gara mul'achuutti kan inni dhufe wanti hin jirre gara jiraachuutti kan inni dhufe sagalee Waaqayyootiin. Sagalee Waaqayyoo jedhamee kan beekamu immoo Yesuus. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 19:13 gubbaarratti Macaafni Qulqulluun sagalee Kiristoos Yesuus sagalee Waaqayyoo kan ta'e ifatti dubbata. Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyoo isa wanti hundumtuu ittiin toora qaban, wanti hundumtuu kan ittiin ta'e, wanti hundumtuu kan ittiin ijaaran, wanti hundumtuu kan ittiin as mul'ate, wanti hundumtuu kan ittiin iddoo isaa qabate kan hin jirre kan ittiin mul'ate sagalee Waaqayyooti Yesuus. Ameen. Kutaa kana keessatti Yohaannis kan inni dubbachuu barbaade inni guddaan isaa ergaan inni guddaan isaa maal jennaan Waaqayyo sagalee isaatiin kana jechuun Yesuus Kiristoosin waan hundumaa akka inni hojjete dubbata. Yesuus Kiristoosin wanti hundumtuu hojjetan wanti utuu hojjetamin tokko hafe hin jiru waan hundumtuu. Ameen. Kanaaf Yesuus wanti hundumtuu hin danda'ama. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Wanti hundumtuu Kiristoosiin ta'eera. Ameen. Warri dhukkubsatan Yesuusiin fayyada. Warri du'an Yesuusiin ka'aniiru. Waaqayyo sagalee isaa isa ta'e Kiristoosiin waan hundumaa hojjeta. Sa'aatii koo eeggachuudhaaf jecha wantoota Yesuusiin ta'an qabxiiwwan muraasa waliin jiru. Wantoota Yesuusiin ta'an keessaa uumamni hundumtuu isaa uumame. Ergaa Qolaasiyaas boqonnaa 1:5-17. Uumamni hundumtuu wanta amma ijaan arginu, wanta amma ijaan hin argine, wanta amma mul'atu, wanti mul'atu, wanta harkaan qabatamu, wanta harkaan hin qabatamu, wanti hundumtuu Yesuus Kiristoosiin uumaman. Lafti kun, qilleensi kun, wanti nuti wal fudhannu gadi baafamu, wanti hundi isaa karaa Kiristoos Yesuus uumame. Waaqayyo kan inni ittiin waan hundumaa uume sagalee isaatiin yookiis Yesuusiin. Qolaasiyaas boqonnaa 1:15-17 gaafa qorannee ilaallu wanti hundumtuu isaan ta'e wanti hundumtuu isaan uumame isaafis uumame. Hundumtuu isaan uumame isaafis uumame. Akka barsiisonni tokko yookiis falaasamni tokko dubbatan miti. Yesuus humna uumuu qaba. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Barsiisonni biraa tokko kan akka Yohaab Wiitines warri jedhaman Waaqayyo baala gadi akka inni ta'etti Yesuus waan hundumaa gochuu akka inni hin dandeenyetti barsiisu. Inni kun barumsa isa waan qajeelummaa Macaafa Qulqulluu keessa jiru tun taane Macaafa Qulqulluu wajjin faallaa kan ta'e. Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos waan hundumaa akka inni hojjete. Yesuus Kiristoos immoo Waaqayyo Abbaa wajjin Hafuura Qulqulluu wajjin kan wal qixa ta'e Waaqa guutuu nama guutuu akka inni ta'e Macaafni Qulqulluun gaarii godhee dubbata. Kanaaf wanta amma mul'ataa jirus wanta amma ta'ee argamee harka keenya keessa galis wanta amma ganaa ta'uudhaaf jirus wanti hundumtuu karaa Gooftaa keenya Yesuusiin akka inni hojjetan Macaafni Qulqulluun dubbata.
Qolaasaan boqonnaa tokko lakkoofsa 15 namni argattan naa dubbiftu. Argatee akkas jedha. Kiristoos bifa Waaqayyoon isa inni bifa Waaqayyoon ni ijaan hin argamneettiin namatti mul'ateera. Uumama hundumaa duras dhalate. Wanti Waaqa keessa jiru, wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne, warri teessota irra taa'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii Waaqaa keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumaman. Wanti hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame. Wanti hundumtuu isaan uumame, isaafis uumame. Wanti hundumtuu kan inni toora qabate isaan. Wanti hundumtuu kan inni hojjetame isaan. Isaan ala kan hojjetame tokko hin jiru. Yesuusin dudduubatti kan as ba'ee ani waan akkasiin hojjedhee beesu tokko hin jiru. Kanaaf Isaayyaas raajichi yeroo dubbatu akkas jedhe. Isin keessaa namni tokko as ba'ee ta'u anatu kana hojjete. Kanaan dura ani dubbannaan immoo kun ta'e kan beesu yoo jiraate asaa ba'udha. Waaqolii biyya lafaa kana keessaa ani kana hojjedhee mul'iseera. Kana dubbadhee si raawwachiiseera. Kan jedhee dubbatu jiraannan as ba'ee beesu akka isaaf sagaduu dandeenyutti jedhee dubbatu. Kaleessa sin turre har'a sin jiraatu bara baraanis sin jiraatu. Kan akka Yesuus ameen. Haleluuyaa. Waan hundumaa hojjetee kan agarsiise waan hundumaa hojjechuudhaafis kan jiru kan akka Yesuus tokko hin argamu. Yesuus Kiristoos garuu wanti hundumtuu isaan hojjetameera. Waan hundumtuu isaan uumame. Inni kan biraan Waaqaaf nama gidduutti araara buuse. Yesuus Kiristoos Waaqaaf nama gidduutti araara buuse. Bara kakkumoofaatti seera kakkumoofaa keessatti kenname aarsaan garaagaraa dhiyaachuudhaan almi garaagaraa dhiyaachuun hoolaan qalamuudhaan araarri bu'a ture. Dhiigni utuu dhangala'in immoo araarri bu'uun hin danda'amu ture. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu Waaqayyoof nama gidduutti araara kan buusuudhaaf argame. Waaqaaf nama gidduutti araarri akka inni ta'u. Waaqayyoof nama gidduutti araarri akka inni bu'u kan godhe Waaqa araaraati Yesuus. Warri badanii turan, warri fagaatanii turan, araara argachuudhaaf kan hin waamamin beekamin, warri Gooftaan Waaqayyootiin gargar ba'an, Waaqayyootiin kan isaan tokkummaa uumatan, Waaqayyootiin kan isaan tokko ta'an, Waaqayyootiin firooma isaanii kan diigame deebisanii kan ittiin ijaaran karaa Gooftaa keenya Yesuusi. Rooma boqonnaa 3 lakkoofsa 25 irraa kaaftanii gaafa ilaaltan warri yakkan, warri badan, warri balleessan, karaa Waaqayyoorraa warri jallatan, daandii Waaqayyoorraa kan maqan, araara argachuudhaaf wanti tokkoyyuu kan araara isaaniif godhu kan dhabame, sababii cubbuu isaaniirraa kan ka'e immoo nama hundumaatti du'ii kan faradan, sababii yakkarraa kan ka'e, sababii balleessanirraa kan ka'e, yakki kan isaanitti murame, akka nama mana hidhaa keessatti firdii du'aa eeggataa jirutti firdii du'aa kan isaanirra ture, firdii du'aa isaanirraa kaasee Waaqayyootiin kan walitti fide ilma Waaqayyoo Yesuus. Haleluuyaa. Namni mana hidhaa keessatti gaafa galfame hamma murtoon mana hidhaa sana keessatti itti murtaa'ee baafamee murtoo sana fudhatutti mana hidhaa keessatti eegama. Sabii akkas irraa kan ka'e, sabii cubbuu balleessa irraa kan ka'e nama hundumaarra firdii Waaqayyoo isa qulqullaatu ture. Namni hundumtuu kan ittiin kassasamu, namni hundumtuu kan ittiin himatame, fuula Waaqayyo duratti kan ittiin hadheeffame eekkamsi tokko isarra ture. Eekkamsa kana hundumaa ofii isaatii baatee waraansa nuti waraanamuudhaaf turre ofii isaa waraaname. Yakki inni nutti muramee firdii du'aatti nu geessu ofii isaatii baatee Waaqayyoof nama gidduu dhaabbatee Waaqayyoof nama gargar ba'ee kan walitti fide ilma Waaqayyooti. Haleluuyaa. Araarri guddaan karaa Yesuus nu ta'eera. Araarri guddaan karaa Yesuus nu ta'eera. Ulfinni guddaan Yesuus baata.
nama karaa badiisaatti miilli isaa tarkaanfachaa jiru. Daandii badiisaatti si'oolitti nama adeema. Firdi du'aa eegamaa utuu jiru billaan eegamsaan irra utuu jiru karaan keenya badiisa ta'e utuu jiru Waaqayyoon walitti araaramuu kan dandeenye karaa Yesuusin. Araarri guddaan Waaqayyoon lafa gidduutti kan hin argame Yesuusin. Warra badan kan deebise ilma Waaqayyoo Yesuusidha. Miira du'aatti deemu kan deebise ilma Waaqayyoo Yesuusin. Araarri Waaqayyoo araarri gooftaa keenya Yesuusin godhame Waaqayyootti walitti nu firoomse. Amen. Hallelujah. Yesuusin galanni guddaan haa ta'u. Araara buusee hoolaa araaraa ta'e qalame firdii isa nuti baachuudhaaf baannu baate yakka isa nuti murame sana saggoo isaatti baate Eloo'ee lama sabattan jedhee gaafa wanti hundumtuu sadiise bartoonni wajjin turan gaafa sadiise sin dhiibnedhani warri wajjin waadaa galanillee gaafa sagadan hundaan isa jajjabeessu bukkee dhaabbatee gaafa hin turre kophaa isaanaaf sinii mannoo gubbaatti ammaduutti dhibbate rakkina baatee dhufa Yesuus. Ameen. Jajjabeessaa dhukkubuu qabaati nama isa bukkee dhaabatu sabaan dhugan ittiin jedhu si wajjin hin jira nama ittiin jedhu tokkotu qabaati. Warri gaaddanyoota isaataan warri firoota isaataan warri inni bartoota dhee booddee daraatti kan hundumtuu gaafa buusan bukkee dhaabbatee sabaan dhugan ittiin jedhutu hin jiraatin amma fannootti obse Yesuus. Araara buusuudhaaf amma du'aatti obse Yesuus. Hallelujah. Hallelujah. Firdiin du'aa kan nurraa ka'e araara Yesuusin. Araara jedhee sadangala dhiiga Yesuusin wanti hundumtuu nuuf xumurameera. Araara buuse. Araara. Galanni guddaan Yesuusin haa ta'u. Ameen. Inni kan biraan du'a golgoleesse. Yookiis humna du'aa mo'ate Yesuus. Qorontos saduraa boqonnaa 19:53 hanga 55tti gaafa ilaallu du'a akka inni badduu ba'e arbiin du'aa akka inni cabee dubbata. Yaa Si'ool eessa waraansi kee? Yaa du'aa eessa arfiin kee? Ana booddee du'i mo'ame mo'ichi hin argamu. Nama du'i irratti mo'ee ture. Sabii akka balleessadhaa kan ka'e namni hundumtuu du'a mo'achuu kan bakka dadhabetti. Yesuus Kiristoos hangafa du'aa ta'uu ta'eetoo mirga abbaa du'aan ol ba'e. Nuti hundumti keenya du'i humni du'aa nurraa cabee Yesuus wajjin amma tarree mirga Waaqayyootti ol hin baaneera. Arfiin du'atti nama geessu cubbuu waan ta'eetiif cubbuun immoo karaa addaan waan dhufeef nama hundumaa irratti du'i mo'ee ture. Nama hundumaa du'i irratti aangoo qaba ture. Aangoo du'aa kana nam cabsee mo'ate hin jiru. Namoonni waan baay'ee mo'achuu danda'u, waan baay'ee argachuu danda'u, waan namni kan inni mo'achuu dadhabe keessaa inni tokko yoo jiraate du'a duwwaadha. Hayyoonni baay'een achitti dadhaban, beektonni baay'een achi gaarii dadhaban, gurguddoonni baay'een achi gaarii dadhaban. Humna du'aa cabsee mirga abbaatti kan ol ba'e ilma Waaqayyoo Yesuus tokkicha duwwaadha. Inni arbi du'aa waan cabseef du'a waan golgoleesseef nuti immoo karaa Yesuus Kiristoos du'a keessaa dabarreera. Ameen. Ilaala. Namni hundumtuu du'aaf kaadhimame humni du'aa asirratti bu'ee jira. Namni hundumtuu du'eera, du'ees hin kaane. Hojiin du'aa nama hundumarra taa'ee ture. Yesuus Kiristoos garuu bakka keenya dhaqee du'e. Du'ee achitti immoo naaf du'a bira darbe. Warri Kiristoositti amantan hundumti keessan du'a bira dabartan. Ameen. Humni du'aa achitti sin hambisu hin jiru. Arfiin du'aa achitti qabee si tasaa hambisu hin jiru. Wallaansoon du'aati injifachuu dadhabdee achitti hambisu haftu hin jiru. Atis Yesuus wajjin du'a bira dabarteerta. Hallelujah. Humna du'aa kan cabse, arfi du'aa kan cabse
humna du'aa kan yeellaasee duwwaa kan galche Yesuus. Namni Yesuusitti gaafa amanatu wanti hundumtuu isaa waan xumurameef, wanti hundumtuu isaa sirraa waan bu'ameef atis Yesuus wajjin gara mirga Waaqayyoo jirtaame. Du'a bira dabartee, rakkina bira dabartee, xaaxaa du'aa bira dabartee injifattee Yesuus wajjin ameen. Na du'imu ameen. Du'a kan injifatu tokko yoo hin jiraanne Yesuus garuu du'a injifate. Galanni guddaan isaa baatu. Humni ittiin du'a injifanne kan biraan tokko yoo jiru. Addunyaan kun wanta ishiin walitti qabdee amma ittiin wal doorsiftu wal ittiin doorsifte malee du'a kan ittiin doorsifte hin jiru. Waraqaa geggeessituu nama hundumtuu gara du'aatti ittiin geeffamudha wanti addunyaan kun irra oomishtee of harkaa qabdu. Humna du'aa bira dabarsee garuu gara jireenyaatti kan geessu tokko hin oomishne addunyaan kun. Wanti ittiin humni du'aatti nama hundumarraa mo'ame yoo jiraate isa mirga Waaqayyoo irraa dhufu. Wanti hundumtuu isaan ta'e kan jiran waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokko hin jiru kan jiran. Wanti hundumtuu karaa isaa kan hojjetame karaa isaa kan uumame. Yesuus Kiristoos waan hundumaa hojjete waan hundumaa uume. Humna du'aa immoo isa du'i namatti seexanni namatti murteesse cabsee nama isatti amanatu nama isa wajjin walii galu nama isa duukaa deemu humna harka isaa qabee humna du'aa bira kan dabarse Yesuus. Haleluuyaa. Galanni guddaan Yesuus baatu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Harka nama hunduma kanaa qabate nam tokkotu harka qabadhee namni tokko jedhu waan harka qabu danda'a. Hamma kana hundumaa addunyaa kanarra kan jiran warra isatti amanan hundumaa harka qabatee humna du'aa bira kan dabarse Yesuus bobaasa. Injifatee qaban darbe Yesuus bobaasa. Arfii du'aa sirraa kan cabse Yesuus bobaasa. Humna du'aa kan sirraa golgolesse Yesuus bobaasa. Inni karaa isaa jireenya takkadaatti argi dabartuuti humna du'aa bobaasa cabseera. Du'i sirratti abuu qabu. Ameen. Kanaaf Yesuus kan inni hojjete isa kana. Inni kan biraan dhiifama cubbuu kenna. Dhiifama cubbuu. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 24 kannee ilaalla. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 24. Akkas jedha kutaan kun nan dubbisa. Nuyi cubbuu dalaguunee qajeelinaaf akka jiraannu inni ofii isaatiin cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba'e madaa'uu isaatiinis hin fayyifamtan. Nuyi cubbuu dalaguunee qajeelinaaf akka jiraannu inni ofii isaatiin cubbuu keenya dhagna isaatti baatee fannootti ol ba'e. Biyya lafaa kana keessatti wanta gooftaan keenya Yesuus Kiristoositti himatame yookiis kassisame keessaa inni hangafaa isa kana dhiifama cubbuu kennu. Warri Yihuudootaa Yesuusin qabanii kan ittiin hadheessan yookiis kassisan himatan inni guddaan inni hangafaa inni tokko akkamitti namni dhiifama cubbuu kennuu danda'a kan jedhu ture. Dhiifama cubbuu gochuu kan danda'u Waaqayyo duwwaadha. Namni immoo dhiifama cubbuu gochuudhaaf hin danda'u kan jedhu waan fudhataniif Yesuus Kiristoos akka nama dadhabaa tokkotti lakkaa'anii yeroo inni ani Waaqarraan dhufe buddeena Waaqarraa dhufeedha. Yeroo inni ani jireenya kennuudhaaf ani Waaqarraa dhufe gaafa dhufu hin amanne. Gaafa dhiifama cubbuu si dhiifameera cubbuun kee gaafa dhufu garuu hin kassasan. Yesuus Kiristoos cubbuu tokkoon keenya baatee fannoo irratti ol ba'uu isaati. Araarri guddaan dhiifamni guddaan namoota hundumaatiif akka inni ta'uuf fannoo qaraanii warratti bobaasaa dhibbate. Namni Yesuus Kiristoositti gaafa amanu wanti jalqaba isaa ta'u yoo jiraate karaa addaan cubbuun isa garboomse garbummaan karaa addaan isatti dhufe sun isarraa ka'udha. Kana jechuun
uumama haaraa ta'e lammaffaadha jechuudha. Karaan ittiin lammaffaadhaan gadaamessaan isaatti namni tokko deebi'ee hin taane Yesuusitti amanuudha. Yesuusitti gaafa amanu immoo cubbuun isaa isaaf hin dhiifamu. Namni cubbuun keessan isin dhiifame yoo jiraate, yakkaan keessan irra daddarbaan keessan kan isin dhiifame, hoolaa qaluudhaan miti, namni isin wareegamuudhaan miti. Yesuus Kiristoos isa waaqarraa argate cubbuun kee akka isin dhiifamu murteesse. Haleluuyaa. Dhiifama cubbuu kenna Yesuus. Luboonni yeroo dabare isaanii eeggatanii gara mana qulqullummaatti yeroo galan ofii isaaniinis nama qabbiraatiinis dhiiga hoolotaa yookiis kan jabbootaa akka isaatti nama hundumaadhaaf qabatanii gara iddoo qulqullootaatti ol galu. Erga sanii booddee waggaatti kun hundumtuu hin godhamu. Kun hundumtuu kan inni godhamu yeroo isaa eeggatee waggaatti ishee tokko. Har'a cubbuu isaa yoo dhiifame cubbuun gara biraa immoo isarra jira. Dabareedhaan ammas waggaatti ammas nama kanaaf cubbuun hin dhiifamu. Dhiigni dhangalaa'a. Al tokkoof isa dhumaaf araara gochuudhaaf dhiifama gochuudhaaf waaqarra dhiiga namaa kan dhiiga jabbootaa utuu hin ta'in kan rootaa utuu hin ta'in kan hoolaa utuu hin ta'in dhiigas ofii isaatti fudhatee iddoo qulqullootatti kan golgale. Anaaf siif araara kan buuse. Anaaf siif dhiifama cubbuu kan godhe. Yakki keenya akka inni nurraa fudhamu kan godhe. Nuti Waaqayyootiin tokkummaa akka inni qabaannu kan godhe. Yesuus ilma Waaqayyooti. Kanaaf yakki keessan karaa gooftaa Yesuus. Inni cubbuu keenya hundumaa baatee cubbuu keenya hundumaa isa nuti beeknee wallaallee goone hundumaa tokkoyyuutu nambisin cubbuu keenya hundumaa baatee fannootti ol ba'e. Fannootti kan inni ol ba'e cubbuu hunduma keenyaa baateti. Yakka hunduma keenyaa baateti. Kan hiyyeessaas kan sooressaas kan beekaas kan wallaalas kan hayyootaas kan gurguddootaas kan nama hundumaa baatee fannoorratti ol ba'e. Namni iddoo hundumaaf iddoo bashannanaa tokkotti waan gaarii tokko namaa baatee namaa geessuu danda'a. Inni garuu wanta itti nuti addeeffamne, wanta nuti ittiin kashasamne, wanta nuti ittiin himatamne fuula Waaqayyoo biratti kan nuti ittiin addeeffamne yakkaa keenya baatee fannoo qaraanii irratti ol ba'e. Gaafa wanti hundumtuu xumurame fannoo irratti lubbuu isaa kenne Yesuus. Kanaaf cubbuun keenya hundi isaa kan inni ittiin nuun dhiifame qabeenya nuyi dhangalaasne miti, wareegama nuyi kaffalle miti, gatii nuyi baasne miti, wanta nuti goone miti, dhiifamaaf jennee nuti isa namarraa addaan baane miti. Yesuusin araarri guddaan nuu ta'e. Ameen. Ni beekanis wallaalaan adiin gurraachi dhiifama kan argate Yesuusi. Galanni gooftaan haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Dhiifama guddaa waan namuu lammataa deebinee ittiin hin kassasamne, waan lammaffaa ittiin deebinee hin himatamne. Barreessaa warra Roomaa Phaawulos yeroo dubbatu boqonnaa 8:31 kaasanii si gadi gaafa ilaaltan akkas jedhe. Kana booddee eenyutu nu himata nu hadheessa jennaree. Erga Kiristoos Yesuus du'ee du'aa kaafamee mirga abbaa isaa taa'ee nuuf kadhate eenyutu nu hadheessadha? Eenyutu nu himataa? Seexanni ganamas galgalas kissi baatee adeemuu danda'a. Garuu ani kan keessan raawwatameera. Ani kan keessan xumurameera. Dhiiga Yesuus fannoo qaraanii irratti dhangala'e kan keessan xumurameera. Araara argannee xumurameera Yesuus gooftaan. Galanni guddaan Yesuus baate. Dhiifamni kan argame dhiiga Yesuus fannoo irratti dhangala'e mare wareegama keenyaan miti, gatii qaalii nuti baasne miti. Kanaaf wanti hundumtuu isaan ta'e kan jennu waan namni gochuu dandeenyu baay'eetu Yesuus hin ta'e. Wanti hundumtuu isaan ta'e gaafa jedhamu waan namni hojjechuu danda'us keessa galee yookiin giddu galeessa godhatamee miti. Waan namni ofirraa buusuu dandeenye, waan namni gochuu dandeenye hundumaa karaa Yesuus nu xumurama. Isaaf galanni guddaan haa ta'u.
Waanuu kiikeenya godhannu maatu lakkoofne kan maalatu jabina godhe kan maalaatu godhe kan maalas akeeletu godhechuu danda'a. Wanni nuuf godhamu wanti karaa Yesuus godhamu waan humna namaa ol yaada namaa ol sammuu namaa ol gararraa ta'e. Ameen. Arfi du'aa cabsine humna du'aa golgoleessine kan nuti jireenyatti jiraannu nama jiraata kan nuti taanu karaa isa fannoo irratti dhiiga isaa nuuf dhangalaase karaa Yesuus malee hojii gaarii keenya lakkaa'ame qajeelummaan nuyi qabnu lakkaa'ame gochaan keenya inni gaariin walitti qabame gara jireenya bara baraatti dhufne miti. Hojiin gaariin tokko iyyuu biraa kan lakkaa'amu tokkotu hin jiraatin inni garuu cubbuu tokkoon keenyaa fudhatee fannootti ol ba'e. Kan hunduma keenya yakkaa hunduma keenya balleessaa hunduma keenya irra daddarbaa hunduma keenya waan nuti himatamu hunduma isaa wanta nuti caafamee jiru hunduma isaa waan sabii cubburraa kan ka'e nutti faradamee nuti baasuuf gatii baasuudhaaf jirru hunduma isaa ofiisaa baatee tokko lamatu biraan hambisin hunduma isaa fuudhee fannootti ol ba'e Yesuus. Sabii kanaan namni amma kana hundi isaa mootummaa Waaqayyoo keessa carraa argame. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Inni karaa isaa wanti hundumtuu godhame kun egaa mana keessa waan hundumaatiin guutuu hin danda'amu. Jireenya keessa waan hundumaan guutuu hin danda'amu. Waan si danqe hundumaa si duraa garagalchuu hin danda'amu. Waan ati humna dhabdee hundumaa si dabarsuu hin danda'amu. Waan sitti cimame hundumaa si irraa banuu hin danda'amu. Haaleluyyaa. Inni arfi du'aa cabsee mirga abbaatti ol ba'e. Humna si waliin kan golgoleesse. Arfi du'aa irratti humna mo'icha kan argate. Yesuus Kiristoos sinis danqaa kamiyyuu si dabarsuudhaaf. Karaa sitti cimame si dabarsuudhaaf. Danqaa si daangessisuudhaaf kaasuudhaaf. Yesuus Kiristoos humna guddaa qaba. Ameen. Haaleluyyaa. Karaa isaa waan seenaan kan jijjiirama. Karaa kees karaa isaa wanti kan hidhame hin gadhiifama. Karaa isaa wanti irratti mo'icha dhabde mo'icha hin argata. Karaa isaa wanti seeraa gubee lafaa hin kaafama. Karaa isaa wanti seerqatti qabame hin gadhiifama. Haaleluyyaa. Karaa isaa wanti hundumtuu siif hin danda'ama. Ameen. Karaa isaa inni waan hundumaa godhe Yesuus balbala haaraa sitti hin bana. Inni waan hundumaa hojjete Yesuus cufaa kee hin saaqa. Inni waan hundumaa godhe Yesuus iddoo ati dhuftee lafaa si kaasa. Ameen. 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 Inni hundumaa hin danda'adha. Erga Yesuus waan hundumaa danda'e erga Yesuus waan hundumtuu isaan raawwatame wanti si dadhabsiisu tokko hin jiru. Wanti si qabu tokko hin jiru. Maaliif ennaan karaa Yesuus baaseerraa adeemaa jirtu. Erga fuula kee dura jirannaan nurreessee si dabarsa. Cufaa dura kee dhaabbatee jirannaan sirraa hin bana. Maqaan abbatti ani si dura nan adeema soon jedhe kan nan deebisa. Danqaara sibiilaa nan nurreessaadha. Harka qabatee si kan adeemaa jiru immoo Waaqayyo Yesuus. Karaa kee kan qajeelchuudhaaf si dura adeemaa jiru Yesuus. Inni immoo humna du'aa diigeera Yesuus. Inni immoo arfi du'aa cabseera Yesuus. Mirga abbaatti ol ba'eera Yesuus. Deebi'ee gara mirga abbaa isaatti si fudhate Yesuus. Hundumtuu mo'ameera karaa isaa. Haaleluyyaa. Arfi du'aa cabseera karaa isaa. Humna du'aa bira dabarteera karaa isaa. Inni waan hundumaa gochuu danda'e Yesuus karaa banamaa eebba gadhiif qabamee ture gadhiisisee waan cibame si duraa banee waan ati hin dandeenye humna kee gararraa kan ta'e hundumaa injifatee daandii kee waliin qixxeessa. Haaleluyyaa. Cufaa si daangessu cufaa si qabu jiru. Inni darbeera karaa keessa. Inni si durseera. Daandii keerra Yesuustu jira. Karaa keerra Yesuustu jira. Maqaan gooftaa keenya Yesuus bara baraan eebbifamu. Kanaaf ergaa koo gaafa walitti qabu wanti biyya lafaa kanarrattis Waaqa irrattis wanti hundumtuu ittiin hojjetamu wanti hundumtuu ittiin toora qabatu wanti hundumtuu kan ittiin injifatamu wanti hundumtuu kan ittiin raawwatamu wanti hundumtuu kan ittiin bakka qabatee argame dhaabbata karaa gooftaa Yesuus. Namni inni kaleessa bade Waaqayyootiin gargar ba'e deebi'ee kan inni Waaqayyootiin walitti araarame.
waaqayyoon kan inni tokkummaa qabaachuu danda'e karaa gooftaa Yesuus. Karaa gooftaa Yesuus argidduu erga sirraa qabe. Karaa gooftaa Yesuus erga humna du'aa mo'atte. Karaa gooftaa Yesuus wanta kaleessa keessaa baate, waan kaleessa keessaa dhaban, kan kaleessa keessaa ari'amte xiqqeet kan deebite. Har'a immoo karaa gooftaa Yesuus wanti sarkaa ba'e isaaf hin deebi'a ganama kana taasisa. Eebbi sarkatti qabame, nagaa sarkatti qabame, injifannoo sarkatti qabame, milkaa'u sarkatti qabame. Karaa ilma waaqayyoo Yesuus deebi'ee sii gala. Hin gala karaasa. Namni dhaqee danda'aa barra gooftaa.